Fakkeenya fuuldura kanatti waan kabajamu tokko jira, waan ajaa'ibaa namni hin beekne hubannoonis irra hin jirre, isaan garuu warri Itoophiyaa jedhaman kun immoo yookaan kiristaana hin taane yookaan immoo waan biraa waan jedhaman kitaabni isaan qabanu kitaaba nama biyyoota kiristaana jedhaman irraa adda addadha. Isarratti hundaa'anii guyyaa ganni jedhanii kabajan tokko jira. Oromoon immoo qillee jedhee waamana fakkaate. Egaa kun maalirraa dhufeedha amma? Eessaa fidanii waan kana maaliif qillee jedhamee isaan immoo maaliif dhaloota wajjin walitti fiduu isa kana irratti waan gabaabdu jechuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee mootiin Haayile Sillaaseen harka isaa akkana godha yeroo waan akkanaa tokko agarsiisa. Yeroo baay'ee argitanitti ta'e jechuudha. Bifa kana uumaa jechuudha. Isa kana warra Israa'eliitu fudhate Star of David jedhanii kan isaan alaabaa Israa'el irra jiru biyya keenyarra indirect kaanii jiranii maalidha? Maddi isaa uummata gurraachadha. Uummanni gurraachi haati uummata gurraachaa ISIS jedhamti. ISIS, Horus, Osiris, Set warra jedhaman warreen Oromoon uummanni gurraachi irraa dhufe uummanni Oromoo hamma har'aattu dhuma abbaa isaatii horuu jedheetu mata, Horus jedheetu mata. Mallattoo ISIS jechuudha. Mallattoo haadhaati, mallattoo hormaataati. Isa kana warra Israa'eliitu fuudhee jalqaba isaa jechuudha. Abbaa Salamoon David yookaan Daawit namicha jedhaman kanatu tolchee wanni isaan Amuun Raa jedhan yookaan Amuun jedhan kun waaqa jarreen arfan kana uume jechuudha. Bakki inni itti uume immoo Barangas jedhama. Barangas jechuun yookaan Bargis jechuun afaan Kuush duriitiin galaana jechuudha yookaan bishaan jechuudha. Ocean jechuudha. Nuur jechuun tulluu jechuudha. Bakkee kana lamaanitti argamanii jedha jarri kuni. Amma maatii kiristaanaa keessatti ISIS maaramee fakkeessaniiru, Osiris hafuura godhaniiru, Horus immoo ilma godhaniiru jechuudha. Fakkeenyaaf karaa biraa waan jecha ma'aat jedhu namni dhagaata. Ma'aata ka jedhu maatii ayyaana dubartii keessaa isa tokkodha. Akka uummata gurraachaa duriitti ma'aat mallattoon koolaa bal'aa hammachuu danda'u, koolaa joobira guguddaa fakkaatte hammachuu danda'u waan akkasiitiin bakka buusaniiru. Ma'aat waa'ee onnee, waa'ee jaalalaa, waa'ee qulqullummaa, waa'ee nama kabajuu nama jaalachuu hafuura akkasiiti. Amma yeroo baay'ee ma'aat warra debbin ma'aat እንደዚህ ያደረገ ma'aat jedhamee taasifamaa jechuudha. Ma'aat ayyaana Aatoor immoo ayyaana dubartiiti. Ayyaanni dubartii mallattoo ISIS-ti. ISIS immoo haadha Horusi Star of David ka jennu ka jedhanii isaan bakka buusan kun warra kana sadeen irraa dhufe. Namichis kana agarsiisaa jira. Sababni kana agarsiisuuf inni ani sanyii Salamooni, ani sanyii Yihudaati jedheera. Akkatti inni Yihudaa ta'e baay'ee nama ajaa'iba. Inni Tafarii Mokonnin Haayile Mikaa'elaan guddisaati. Guddisaan immoo kan gurraachaati. Kun immoo waan tiyoorii hin taane tokko haasa'an jiru. Amma tiyoorii qabatama hin taane waan lafarra hin jirre haasa'an jiru. Namni yoo dubbisuu baate na amanuu hin danda'u. Yoo ofii beekuu baate na amanuu hin danda'u. Waan akkuma isaanii nuti teenyee uumnu se'a namni waan kana ka'a jechuudha. Michillee lolaati, michillee lolaati. Nagaadhaa akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota Michillee Miidiyaa, maatii Michillee Miidiyaa baga jiraattanii baga as geessanii. Hordoftoota Michillee Miidiyaa har'as akkuma barame sagantaa gabaabduu wayii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Egaa yeroo baay'ee irra deddeebi'amee naannoo keenya naannoo amma Itoophiyaa jedhamu kana keessatti hin hubatamin malee Afrikaan aadaa ishii durduroo sanatti deebi'uudhaaf carraaqqii gochaa jirti. Uummanni Oromoo immoo jalqabumaayyuu kaasee carraaqaa ture. Gaddiisuu dhabuudhaan, gaddiisuu diduudhaan harkaa murameera, harmaa murameera, jiraa awwaalameera, kolaafameera, arrabaa murameera. Kuni seenaa jedha anaa miti. Seenaa lafa jirudha. Kun hunduu kan ta'eef aadaa isaa, seenaa isaa gatuu dhiisurraa jechuudha. Diddaa aadaati. Resistance. Egaa walumaa galatti warreen ideoloojii warra Awurooppaa, warra adii, Giriik irraa kaasee Parshaa dabalatee, Roomaa dabalatee irraan immoo Arabanization warra Hindii, warra Indiyaan kana dabalatee Afrikaa keessatti
dadhabsiisa aadaatu hojjetamaa ture. Dadhabsiisa aadaa kanaan aadaan Afrikaa hedduunsa biyyoota hedduu Afrikaa irraa akka biyyaatti waamaman keessaa badee jira. Fakkeenyaaf biyyoonni koloniidhaan qabaman jedhamanii odeeffaman suni dura aadaa isaaniitu badee, seenaa isaaniitu badee, achirraa kaaset isaanis dhabamanii jechuudha. Aadaa wajjin bada namni sabnichi jechuudha. Haa ta'uuti an Oromoon maal fakkaata? Aadaan isaa maal fakkaata? Sagantaan alagaa aadaa Oromoo akkamitti ilaalaa, akkamittiin waliin turanii, akkamitti tursiifachuu danda'e? Oromoon irra irreessa qabaa, amantii uumaa durduroo ka ture traditional jedhanii waamu gaa isaan traditional or waan akkasii jedhu waan Afrikaan godhu hunda traditional jedhu. Traditional gaa akka saarii kanitti haa ta'uuti akkuma fayyadu ta'us inni an ture sababoota cimina saba kanaa agarsiisaa jechuudha. Afaan isaa tursiifateera, aadaa isaa tursiifateera, ilaalchota akkaataa Afrikaan ittiin waa ilaalateera jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee uumama namaa irratti, waa'ee dhalachuu amantii irratti, waa'ee siyaasni biyya lafaa irratti dhalachuu irratti Oromoon riizisti godhee jechuudha waan hundayyuu. Baay'een isaa isa mo'anne jechuudha. Bakkee itti mo'ame, bakkee itti laaffate jiraatullee akkamitti ture waan jarri itti kennan siis hin fudhata. Waanuma jarri itti kennan harka mirgaa bitaatiin qabateeti ka isaa immoo harka mirgaatiin baatee deemaa jechuudha. Kanaaf aadaan Oromoo fi sagantaa alagaa kan jedhu irra fakkeenya fuuldura kanatti waan kabajamu tokko jira. Waan ajaa'ibaa namnis hin beekne hubannoonis irra hin jirre isaan garuu warri Itoophiyaa jedhaman kun immoo ookaa kiristaana hin taane yookaan immoo waan biraa waan jedhamu kitaabni isaan qabanu kitaaba nama biyyoota kiristaana jedhaman irraa addadha. Isa irratti hundaa'anii guyyaa ganni jedhanii kabajan tokko jira. Oromoon immoo qillee jedhee waamana fakkaate. Egaa kun maal irraa dhufeedha amma? Eessaa fidanii waan kana maaliif qillee jedhamee isaan immoo maaliif dhaloota wajjin walitti fiduu isa kana irratti waan gabaabduu jechuu barbaada jechuudha. Wanti ganna jedhamu kuni aadaa geggeeffama sirna gadaa ginna jedhamutu jira jechuudha. Giddugaleessa Oromiyaa keessatti tarii gara biraattis iddoo itti gadaan badee irraanfatamuu danda'a. Ginna ciisuu kan jedhamtu jira. Ginna jechuun gadaan fakkeenyaaf gadaan roobalee yookaan gadaan horataa fi gadaan roobalee aangoo walitti dabarsu. Gadaan roobalee fakkeenyaaf yoo aangoo irra jiraate ani itti isarraa fudhatu birmajiidha. Gadaan birmajii fi gadaan roobalee jila taa'u jechuudha. Gadaan roobalee akka gorsaatti gadaan birmajii yookaan inni gadaa irraa fudhatu maqaan isaa tarii kana ta'uu wal jala dabarsee jiraadde aangoo warri fudhachuu dhaqeessanii fi warri aangoo kennu guyyaa 90 jila taa'u jechuudha. Jilli kun ginna jedhama. Ginna ciisuu jedhama yookaan ginna taa'uu jedhama. Kun ammayyuu giddugaleessa keessatti yeroo tokko waa'ee gadaa giddugaleessa keessatti yoo maqaadhaan akka gadaan hin jirretti namoonni aakti godhan jiru. Gadaan giddugaleessa keessa jiru gadaa Gujii, gadaa Booranaa, gadaa akkuma sanaa gadi waan jiru hin qabu jechuudha. Biyya bushine malee waan hawaasa keessatti bushiisa gaggeessatti as ga'e isuma keessaa dhalannee isuma keessatti beekna waan baay'een nu ijaaree nama kan nu godhe sirna gadaa kanaa jechuudha. Mana keessatti isa barataan hundumtuu warra gateen alatti jecha. Kana waan ta'eef ginna ciisuu yookaan yeroo ginnaa kana bakkee ginna ciisan sanatti yookaan bakkee jila gadaa godhan sanatti gorsatu kennamaa jechuudha. Wanti nyaatan waan ji'a 3 nyaatan kana fuudhanii deemanii manaa fudhatanii deemu, galaa godhatanii deemu, achitti namni isaanitti naqu, namni wanti hin jedhu eega guyyaa booda 45 godhanii booda amma immoo 7 ta'ee jira. Bakkee kanatti 7 yookaan guyyaa 90 isa durii 45 isa giddu galeessaa guyyaa 15 isa amma godhan kana keessatti seerotatu ba'a. Seera dhaggeeffatu, hir'ina gadaa darbee dubbatu, walitti dabarsu iddoo kanatti dorgommii fa'aa jira jechuudha. Yeroo wal gorsan, yeroo wal gorsa isaanii kana gaggeessan, yeroo boqonnaa fardeen gulufu, qillee taphatu, egaa waan akka kanaatu jira jechuudha. Inni kun yeroo isaan godhan kana godhamaa jechuudha. Yeroo callaan haaraan dhufee manatti galee calleeffamaa jiru maaddii haaraa sanarratti seerri tumamaa jechuudha. Maaddii haaraa sanarratti seerri tumamaa, seerri kun seera ginna jedhama. Isa kana bakkee fidanii irra oolchanii ginna isa jedhu amaariffa godhanii
qillee kan jedhu Oromiffa godhanii bira jira jechuudha. Haa ta'uuti qilleen bira jiraachuu ragaan nama haasa'u kanaaf namni baay'een itti xiinxaluu dandeessu jechuudha. Kun immoo yoo carraan ergaa jiraate bakkee isaan itti geggeessan deemnee viidiyoo addunyaa agarsiisuu dandeenya hin jira ammayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf lafa itti dhalanne keessa bakka hidha ginnaa fardeen illee bishaan dur horii dur malkaa dur dhugdu yeroo sana namni warri sunis waan dur nyaatamu bakka akka dur nyaatamutti nyaatamu inni sun ginna jedhamee waamama isarra fidanii oolchanii jechuudha. Isarra oolchaniit aadaa kana ka isaanii godhatanii nuti qillee jennaa isaan ganna jedhanii waamu jechuudha. Aadaa kana jedhu addunyaarra immoo hin jiru jechuudha. Isaan wanti isaan guyyaa kudhammoo guyyaa meeqa nama duubatti hafaniiti isa kana jechaa jiru. Kanas uummanni keenya beekuu qaba. Kana qofaa miti waan baay'eedha kan fudhatamee jiru irra oolchanii fakkeenyaaf masqalli isaan guban masqala anuma uumaa Afrikaa keessa duraan ture amma nuti guyyaa garanfasa jedhamee jalqabbii isaa irratti jalqaba gaafa guyyaa 16 adoolessaa hagayyaa goonee jirra. Akkasitti hagayyumarraa jalqabee amma bultii 21 fulbaana sanaatti jijjiirama baraati Afrikaadhaaf jechuudha. Keessattuu uummata Oromooti warra urjii lakkaa'uuf warra addeessa laaluuf warra aduu lakkaa'uuf jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi Oromoo guyyaa 27 qabu suni marsaa addeessi biiftutti gootudha. Marsaan addeessi biiftutti gootu guyyaa 27 fi waan ta'e tuqaa wayii fixa saayintifikaalii har'ayyuu jechuudha. Marsaa sana lakkaa'anitti abbootiin warri abbootii Oromoo durduroo warri dhaalakkaan warri kalandara Oromoo uuman irra ga'anii jechuudha. Sochii maqaa isaayyuu baatii jedhu baatii akkanaa jechaa jirra. Baatiin wanni baatii jedhamuun baatiin addeessadha. Kanaafuu wanta baay'ee amma kalandara kanas fudhatanii mana gara ofiitti fudhataniiti isaan bulaa jiru isaan lakkaa'aa jiru garuu nuti akka waan asirraa hin maddineeti itti ilaallaa jechuudha. Wantoota baay'ee fudhataniif fakkeenyaaf yeroo baay'ee mootiin Hayilasillaaseen harka isaa akkana godha yeroo wanti waan akkanaa tokko agarsiisa yeroo baay'ee argitanitti ta'e jechuudha. Inni kuni karaa maatii haadhaa kuni maatii abbaa hidda isaa walitti fidu kana yeroo mataa walitti dhufan immoo bifa kana uumaa jechuudha. Isa kana warra Israa'eliitu fudhate Star of David jedhanii kan isaan alaabaa Israa'el irra jiru biyya keenyarras indirect kaanii jiranii. Inni kuni qaarmaa dubartoonni Oromoo mataarra godhattee deemtu dhiiroo laala qaarmaadha. Addoo dubartootaati. Maalidha? Maddisaa uummata gurraachadha. Uummanni gurraachi haati uummata gurraachaa ISIS jedhamti. ISIS, Horus, Osiris, Set warra jedhaman warreen Oromoon uummanni gurraachi irraa dhufe uummanni Oromoo hamma har'aattu dhuma abbaa isaatii horuu jedheetu mata Horus jedheetu mata mallattoo ISIS jechuudha inni kun mallattoo haadhaati mallattoo hormaataati. Isa kana warra Israa'eliitu fuudhee jalqaba isaa jechuudha. Abbaa Salamoon David yookaan Daawit namicha jedhaman kanatu tolchee reektaangilii 3 godhee fakkeenyaaf aangiliin tokko ISIS dha haadha. Aangiliin inni biraa abbaadha. Osiris aangiliin sadaffaan ilma Horus ka jedhamu jechuudha. Kana Black Athena yookaan immoo waan Afrikaa irratti barreeffame waan 42 Negevin Convention ka jedhamu amantii uummata gurraachaa durii kan Museen irraa qunxuratee hojiirra oolche tokko san laaluu dandeessanii lakkoofsa 42 jira. Inni immoo teebileetii lakkoofsa 10 qabdu qofa argate isaan beekame. Raammis lammaffaa irraa fuudhee mana Raammis lammaffaati fudhate waan kana kuni barreeffamee jiraati. Egaa walumaa galattuu Ankush achi ilaallee Ankaamet achi ilaallee Oromoo dhufnee yoo si ilaalle bifa kana qabaa jechuudha. Kanaaf fuuldura keenyatti ayyaanicha yeroo qillee dhahettanii kabajan yookaan qillee yeroo kabajamu ginna ka jedhurraa ganni jedhanii ginni immoo ulaagaa seeratuma gadaa Oromoo keessaa ammallee kan hojiirra jiru ammayyuu kan ittiin bulamaa jirudha. Wal jijjiirraa gadaatiif konferensii geggeeffamu jila isa jedhu jila akkuma mayee bokkuu akkuma odaanabee akkasitti maqaa qabaachuu qabu ture isaan wannoo kanaan fakkeenyaaf guyyaa 11ttis fuulduratti kan isaan kabajantu jira jechuudha. Gaafa guyyaa 11 maal jedhama xiqqata jedhanii dhiiroo walli dhiqataa beekaa dhiqachuudha. Sunillee waanuma amma jenne sanarraa deemee waan eebbaa jira guyyaa namni hudu laga bu'ee dhiqatutu jira jechuudha. Warreen gadaa kanatti seenan kun warreen dargaggoon
dabballee irraa gara qeerrootti, qeerroo irraa gara dooriitti, doorii irraa immoo warra luba jedhan kun walitti makamanii guyyaa isaan malkaa deemantu jira jechuudha dhiqannaadha. Inni kun namichi tokkichi godhe Joordaan laga Joordaanitti ta'eedha jedhameeti nutti himama. Garuu waan akkasii jira jechuudha asillee. Kanaafuu aadaan Oromoo bifa kanaan haguuggii godhatee burjaaja'ee kaansaa dheessina. Kaansaa immoo wallaallee jirra jechuudha. Haa ta'uuti wanti burjaaja'e egaa inuma nama dheessisaa in fafaa in jallataa karaarraa maqa waan karaarraa maqe dhiibne waan biraa haaraa yeroo barbaannu nutis akka hin dogoggorre waan ture iddootti deebisuudha jechuudha. Waan ture iddootti deebisuu dhugaa ture iddootti deebisuutu barbaachisaadha. Walumaa galatti kan ammoo kan goonu dhaloota waraqatatti diina ta'e waraqata dubbisuun isatti xiraa'e kana akka dubbisu godhuudhaan seenaa barsiisuu hubachiisuu teekinooloojiin amma toleeraa barumsa keessa oollaa barumsa keessa bullaa barumsa keessa rafnaa barumsa wajjin qursii nyaannaa irbaata nyaannaa misii nyaannaa kana akka beeknu farra carraa bal'aa jira. Kun immoo waan tiyoorii hin taane tokko haasa'an jiru amma tiyoorii qabatama hin taane waan lafarra hin jirre haasa'an jiru. Namni yoo dubbisuu baate na amanuu hin danda'u. Yoo ofii beekuu baate na amanuu hin danda'u. Waan akkuma isaanii nutis teenyee uumnu se'a namni waan kana ka'a jechuudha. Kanaafuu kuni bal'inaan fakkeenyaaf naannoo amma Dabra Biraan jedhan goodaa bal'aadha goodaa migira qabu lafa warqiiti. Yoo roobni roobee innaa roobaa amma biyya sana yeroo dur jedhan warqii lafaa guuruu jedhanii yoggaa roobni roobee haree warquma qulqulluutu biyya keessaa baay'eedhan naannoo Liiban kana karaa amma isaan Dabra Biraan jedhan kana. Bakkee kana bakka lafa ginna jedhantu jira. Ginna ciisu asiin baddaa shawaa bal'aa kana keessa amma naannoo nani jiraadhu sinuma jira kun. Hidha fardeen ginna jedhamee lafa waamamutu jira amma. Caffee baawaas lafa jedhamu jira. Caffee gadaa itti tumamu jechaadha. Lafa akkaan nuti goda dhaqaa ta'anii seera waraabbatanii seera walitti dabarsan. Egaa mallattoon aadaa Afrikaadhaa karaa baay'ee dhaalameera akkuma jedhe amma waan mallattoo nugusni akkas godhu suni Star of David jedhamtee beekamti. Star of David jechuun immoo kanuma amma alaabaa Israa'el irra jiru. Alaabaa Israa'el kanarra ka jiru kuni maddisaa akkuma duraan siniin jedhe Afrikaa uummata gurraachaati. Uummanni gurraachi wantoota kana haadha, abbaa fi ilma ka jedhu wantoota sadan kanatu akka kanatti jechaadha. Kuni maatii haadha, kuni maatii abbaa yeroo walitti dhufan hidda kanaan mataa tolchu. Waan kana immoo uummanni Oromoo dura hubatee itti fayyadamee jira jechuudha. Yookaan uummanni gurraachi itti fayyadamaatii ture. Sanaaf achirraa fuudhanii jechuudha. Achirraa fuudhaniiti tolchanii isaan waan sanyii Israa'el jedhanii waamaniif yookaan waan sanyii Salamoon jedhee waamuuf namichi kun yeroo mara kana fayyadamaa jechuudha. Bakka deemu hundatti yoo argitanitti ta'e akkas godha. Inni kun kana ta'uusaa namni beekuu qaba jechuudha. Haa ta'uutii warra amma jiranis akka namni kana waan hin beekneef kanuma fuudhanii alaabaa Itoophiyaa ammaarra kaa'anii jiru beeka. Waan istaar miti kun. Kun bakkalcha miti yookaan kokkob jedhamu miti. Kokkobii miti kun. Hundumtuu tokkuma waan ta'eef waan kana tolchanii haa ta'u waan namichi kun godhu namni bitaa sanitti gale isa kana jechuudha. Egaa Afrikaan yookaan uummanni kush ilaalcha akkasii hedduu badhaasa godhee jira jechuudha warra kanaa fi amma haadha ka jenneen akkuma duraan siniin jedhe Isis jedhaniini kana warra Giriikitti jedhe maqaan isaanii jijjiiranii Osiris jedhaniini akkasumas Set jedhaniin Naft jedhaniini Horus jedhaniini jechuudha. Isaan kuni waaqni isaanii sun immoo Amuun jedhama. Amuun amma gaa yoo laaltan hundumtuu Arabnis ta'ee warri Kiristaanaa Amiin jechaa jira jechuudha. Amuun jechuun amanuu yookaan Amuun waaqa Amuun afaan kamiyyuu haa ta'u jecha Amuun jedhu kanarraa dhufe. Amuun waaqa Raa yookaan immoo Amuun Raa jedhama. Amuun Raa achirraa Oromoon amanuu Rabbi waan jedhuuf keessaa qaba. Nu bira kallattiidhaan jira. Wanni isaan Amuun Raa jedhan yookaan Amuun jedhan kun waaqa jarreen arfan kana uume jechuudha. Bakki inni itti uume immoo Barangas jedhama. Barangas jechuun yookaan Bargis jechuun afaan kush duriitiin galaana jechuudha yookaan bishaan jechuudha. Ocean jechuudha. Nuur jechuun tulluu jechuudha. Bakkee kana lamaanitti argamanii jedha jarri kuni. Haala kanaan Osiris addunyaa bulchaa ture. Addunyaa Eeshiyaa, Awurooppaa,
Afrikaa giddugaleessa ba'aa ishee wajjin wal qabate kana keessa deemee bushaa osoo jiru sababii adda addaatiin obboleessa isaa Seet jedhanii walitti bu'amee in ajjeefame. Namichi kun immoo ajjeechaa isaa kana hawaasa dhoksuuf jecha qaama isaa cicciree bakkeetti facaasee awwaalee jedha oduu durii uummata gurraachatti. Gaafa kana ajaja amuunraatiin haati manaasaa ISIS jedhamtu tun qaama isaa kana guurtee walitti akka spare partii tokkotti bakka inni guure kana walitti deebistee nama ta'ee yookaan fayyee isarraa immoo ishiin immoo ulfooftee ulfa ishii sanaan immoo horuus dhaltee horuu dhalate horuun immoo warra kanaaf ilma abbaasaa ta'e ilma haadhasaa ta'e horee ka jedhu jira jechuudha. Kanaaf amma maatii kiristaanaa keessatti ISIS maaramee fakkeessaniiru, Osiris hafuura godhaniiru, Horuus immoo ilma godhaniiru jechuudha. Kanaaf jecha waan kana walitti fidanii isaanis akkuma uummanni kalaqe sanatti isa kana immoo waaqa kan isaan jedhan wanti namni lubbuudhaaf waan kanaaf ga'ee katabate akka isaan namni uumamuuf kan ga'ee taphate wanta ho'a aduudha, jiidha, moist isaan kana jedhanitti amanuu. Kanaaf lagaaf kabaja qabu, bishaaniif kabaja qabu, tulluuf kabaja qabu, mukaaf kabaja qabu. Haati Horuus kun yookaan haati manaa Osiris ISIS kun bakka isaa buutee biyya bushiteetti yeroo kanatti waan isaa godhamu hunda akka temple yookaan immoo siidaan isaa ijaaramu gootetti guyyaan isaa akka yaadatamu gootetti fakkeenyaaf guyyaa isaa guyyaa yaadannoo du'a isaati korma lama qalame kanaan kaa'amee yaadatamee akka jiraatu yaadannoo goote jedha barreeffamni waa'ee isaanii kuni. Kanaaf waa hunduu dhaalaa jechaadha. Fakkeenyaaf karaa biraa waan jecha ma'aat jedhu namni dhagaata ma'aata ka jedhu maatiin ayyaana dubartii keessaa isa tokkodha. Akka uummata gurraachaa duriitti ma'aat mallattoon koola bal'aa hammachuu danda'u koola joobira guguddaa fakkaatte hammachuu danda'u waan akkasiitiin bakka buusaniiru. Ma'aat waa'ee onnee, waa'ee jaalalaa, waa'ee qulqullummaa, waa'ee nama kabajuu nama jaalachuu hafuura akkasiiti. Tarii namni baay'een yaadataa fi yaadatu isaan beeku maatiin keenya yookaan warri keenya horii yeroo qalanii onnee isaa laalu. Onnee namni tokko qulqulluudha yookaan qulqulluu miti jedhanii ilaaluudhaaf yookaan immoo dabaadha baluun kun dabaadha gaarii hojjeteera qulqulluu hojjeteera gaafa horii qalu horii inni qalee sana onnee isaa fuudhaniiti ilaalu. Warri kuush durii immoo yookaan immoo nuubiyaan durii kaameet durii onnee kana hin miizanu. Onnee kana kan miizantu dubartiidha. Haatoor jedhamti. Ayyaana Haatoor jedhamanni maat kun. Saniif yoo onneen nama ulfaate namichi sun gidiramaadha. Hojii waaqaa baay'ee jalliseera jedhamee fudhatama. Yoo miizana irratti onneen isaa sun hin ulfaanne ta'e immoo nama qulqulluudha jedhamee waamamaa jecha. Kanallee har'a hawaasni keenya waa'ee amma har'uma isaarraa kana uummata baadiyyaa keessa yeroo horii qalatu jalqaba onnee horii qalee sana keessaa baaseeti ilaala baqaqsee ilaala. Yoo dhiigni ulfaataan dhiigni kuufamaan achi onnee sana keessatti argame akka ammeenyatti ilaalama. Still today jechuudha. Kana fuudhameeti amma yeroo baay'ee ma'aat warra debbin ma'aat እንደዚህ ያደረገ ma'aat jedhamee taasifamaa jechuudha. Ma'aat ayyaana Haatoor immoo ayyaana dubartiiti. Ayyaanni dubartii mallattoo ISIS'ti. ISIS immoo haadha Horuusi Star of David ka jennu ka jedhanii isaan bakka buusan kun warra kana sadeen irraa dhufe. Namichis kana agarsiisaa jira. Sababni kana agarsiisuuf inni sanyii Salamoonii ani sanyii Yihudaati jedheera. Akkatti inni Yihudaa ta'e baay'ee nama ajaa'iba. Inni Tafarii Mokonnin Hayila Mikaa'elaan guddisaati. Guddisaan immoo kan gurraachaati. Warri kunis sanyiin eegaa himan immoo Beheera Bulgaa jedhu. Bulgaan immoo laga karaa ittisa keessa karaa baalchii keessa yaa'uudha. Asiin karaa kaaba shawaa kaabarraa gara Fantaala asii gadi yaa'u jechuudha. Laga Bulgaa. Bulgaa
ummanni naannoo sana jiraatu warra bulgaadhaa dhufu warra bulgaa ta'ee gosa ta'an jechuudha. Bulgaa jechuun afaan Oromooti. Bulgaa jechuun bulga'uu yookaan bulga'ee jechuun fakkeenyaaf namni yoo deebisise nama daa'ima xixiqqoo fa'aa yoo deebise bulgaafata jedhama. Lagdi guutee yeroo bulga'u bulgaa yeroo mara kan guutu jechaadha. Yeroo mara rakkoo bulgaafatu yeroo kan hanguutu jechuudha. Gosa godhataniiru jechuudha. Kana waan hin beekne haasawuu waan hin beekne godhuu inni kana beekee miti kan godhu anaan haasaa jiru kana beekee miti kan godhu aninni warra sanaa gochaa jira. Warra sanaa irratti waanuma Deevid jedhe maqaa dhaameef yookaan waanuma Salamoon maqaa dhaameefidha kana godhaa ture. Kana garuu namni hin beeku jechuudha. Egaa namoonni baay'een jaarsoliin dur isa faana turan waan baay'ee waan inni godhu kanayyuu akka muraatti faa laalu. Garuu mallattoo isaa mallattoo alaabaa Israa'el gar tokkeen mallattoo Itoophiyaa keenyaa irra jiru ka garaa walakkaa kaawwame sana ta'uusaa akka beektan. Maaliif kokkob waan jedhan akkas hin jiru. Kokkob jechuun bakkalchadha. Bakkalchi mallattoo qara shanii ka handhuuraa bahuu qaba malee walirratti dacha'uu hin qabu. Akkas gochuunis inni sun isa sana garagarchee waan tolcheef waaqaaduu jedhamee tamanama waan ta'eef waaqaaduu waan akkasii sana kaasetu maqaa ammaa kana walitti fidee ka isaanii godhatanii waaqa abbaa waaqa ilmaa maal jedhu sanatti jijjiirratanii haa ta'uuti kun egaa seenaadha waan qorannooti dubbisuu danda'a namni Star of David ka'umsi isaa maali jettanii dubbisuu dandeessanii. Hordoftoota keenya egaa waan na hordoftaniif galatooma ulfaadhaa jiraadha. Waan dogoggora ta'eef komantii barreessaa waan sirrii ta'es dogoggora ta'es walumaa komantii nu barreessa. Like godhaa, share godhaa akkasumas abbaa itti ta'a michilleen maatii isaa hin galateeffata ulfaadha.